Abdiin maali? Ilmi namaa maaliin abdii horata? Abdiin eessaa argama? Maalirrammoo abdiidhaan ilaallatu? Nagaa caalu nagaa waaqaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota YouTube chaanalii kootii anaa dhufu Nooraa baga nagaan dhuftanii akkam jirtu nagaa keessanii? Ana obboleettiin keessan baay'ee nagaarraa hafaa nagaa guutuun qaba. Waaqayyoo isa nagaa nuu baay'isee isa nu gargaareef ulfinni galanni haa ta'u. Namni nagaa hojjetee hin fidu, nagaan qabeenyaan hin dhufu. Nagaa kan namaa kennu waaqayyo duwwaadha waan ta'eef baga nagaa fayyaa keessan taatan isiniin jedha. Egaa YouTube chaanalii koo subscribe, like gochuutiin na jajjabeessadha. Warri haaraa dhuftan subscribe godhaa, like godhaa, comment godhaa, yaada qabdannaaf kaadhaa gara maatii kootti dabalamaadha. Warri immoo hamma yoonatti na wajjin turtan, na wajjin jirtanii yaadan hojiidhaan karaa hundumaa warri na wajjin jirtanii galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa guyyaa har'aa immoo yaada gabaabduu tokkorraa nuuf qabadhee dhufe. Waan nama keessa jiru waan itti fayyadamanii arganii yookiis immoo waan itti miidhamanii arganirraa gaafa namaa qoodanii namni yaada qoodanii sunii yaada sanaa hin beekan yoo ta'e illee gaafa deebi'ee irra deebi'amee gaafa itti himamu haamilee horataa deemaa. Itti jabaachaa hojiitti hiikaa deemaa yookiis immoo irraa deebi'aa deemaa jechuudha. Kanaaf maal isiniin jechuutiin barbaade guyyaa irraa kana ilmi namaa abdii jiraata. Abdii malee wanti ittiin jiraatamu hin jiru. Har'a rakkannee qoramnee dadhabnee bor guyyaan jira kan nuti jechuu dandeenyu yoo abdii qabaannedha. Abdiin immoo eessaa argama yoo jenne ganamuma waaqayyo nama keessa kaa'e. Isuma abdii uumetu, isuma nama uumetu ilma namaa keessa abdii kaa'ee jechuudha. Otoo waaqayyoo abdii nama keessa kaa'uu baatee, otoo waaqayyoo abdii namaa kennuu baatee ilmi namaa abdii bakka fiduu hin qabu jechuudha. Fakkeenyaaf waan har'a keessa jirru keessaa hin baana, keessa hin dabarra jennee waan har'a keessa jirru sana kan nuti obsuu dandeenyu boriif abdii waan qabnuufi. Maaliif jennaani bor guyyaa abdiiti malee guyyaa jiraatanii miti. Kan jiraatanii har'adha. Har'a jiraachuu dandeenya. Waan boriif ta'u galaa kaawwachuu dandeenya. Fakkeenyaaf namni maatii qabu tokko jechuudha. Namni maatii qabu tokko, namni maatii bulchu tokko boriif waan ta'u taa'eetti yaada. Fakkeenyaaf ijoollee qabaa, abbaa manaa qaba yoo taate dubartiin tokko bor maaliin nyaachisaa, maaliin obaasaa jettee har'a teesseetti yaaddi. Har'a waa kaawwattee, waa hojjetattee, waa qopheeffattee, waa itti yaaddattee fakkeenyaaf biddeena tolchitee boru nyaachisti yoo ta'e har'a midhaan bukeessuun dirqama isheeti. Daaksisuun qopheeffachuun dirqama isheeti. Maaliif jennaani boru waan nyaachistu sana har'a kaatee, har'a bukeessitee, har'a biddeena tolchistee, har'a itti hojjettee nyaachisuu hin dandeessu waan ta'eef dirqama maal gochuun isheerra jiraata. Har'a itti yaaddee midhaan bukeessitee waan boruuf ta'u sana kaawwatti jechuudha. Kuni bor fakkeenyaaf amma dubartiin kun har'a raftee bultee bor argite, bor kaatee immoo nyaata sana hojjettee isaaniif laachuu fi dhiisuu ishee kan isheen ittiin beektu abdiidhani jechuudha. Maaliif yoo abdii waan qabduufi bakka waaqayyo na gargaara, uumaan koo nagaan na bulchaa jetteetu bulee ka'ee jiraadhee bor maatii koo fi kana nan godha jetteedha kan isheen abdii gootee midhaan sana bukeeffattee bor sana kaatee tolchitee ijoollee isheetii laattuufi jechuudha. Maaliif abdii otoo hin qabdu ta'ee har'a hin duuti erga ta'ee bakka waan har'a gootu sana har'uma hojjettee borutti waan hin darbinee fi borutti jiraachuu waan hin dandeenyeef har'uma xumurteetu gara dhimma ishee ilaallatuutti yookiis immoo gara deemsa ishee sanatti deemti jechuudha. Maaliif abdii hin qabdu borutti hin darbitu waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ilmi namaas akkuma fakkeenya kanarraa ilaallutti namni yoo abdii boriif qabaate har'a obsa. Yoo boriif bakka ga'u tokko yaada tokko qabaate waaqarraa abdii yoo qabaate ofiisaarraa abdii yoo qabaate har'a jabaadhee yoo nan hojjedhe bor kana keessaa bahee kan caalutti nan darba. Bor jireenya biraatu jira. Bor abdii biraatu jira. Bor mul'ata biraatu jira jedhee namni kan inni abdii kennatuu fi
borutti kan inni dabarfatuu fi har'a kan inni obsuu fi har'a kan inni dhiisuu fi otoo isa dhukkubuu kan inni waan hundumaa obsuu fi otoo rakkatu otoo beela'uu otoo arrabsamuu otoo waan meeqa ta'uu kan inni obsuu fi boru waan abdii qabuuf jechuudha. Otoo abdii hin qabu ta'e har'uma balleessee badaa jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni yeroo lubbuu isaanii balleessan jechuudha. Namoonni lubbuu isaanii balleessan qoricha dhugan funyoodhaan of hudhanii sababbii abdiin isaanii jalaa dhumeef kan isaanii obsa isaanii fixatanii abdii isaanii fixatanii kan isaan funyootti of kennaniif kan isaan du'atti of kennaniif kan isaan qoricha dhuganiifi sababbii abdii kutataniifidha. Sababbii abdii fixataniifidha. Bor maaltu na eeggata? Bor jiraachuu hin danda'u bakka asumarratti dhumeera kan koo jedhanii yeroo isaan abdii kutatanii du'atti of kennu jechuudha. Miidhamatti of kennu jechaadha. Maaliif boriif abdii waan hin qabneef har'a fixanii darban jechaadha jireenya isaanii. Kanaaf har'a balleessu jechuudha. Garuu sana keessatti otoo obsaniiru ta'e bor abdiin jira. Qorumsa har'aa sana keessa kan isaan darbanii fi otoo abdii qabaatanidha. Garuu namoota sanaa fi otoo sagaleen abdii isaanitti hin dubbatama ta'e otoo namni isaan gargaara ta'e otoo jabaadhu namni ittiin jedha ta'e dhiphina sana keessa darbuu danda'a ture. Ofirratti murteessuu sanarraatii hin damdammata ture jechuudha namni. Garuu immoo nama sanatti amaleen ittiin himamne abdiin ittiin himamne bor guyyaa boruutii hin jedhamneeni keessi isaa kan inni yaadu rakkina isaatii, dhiphina isaatii, haala isaa isa keessa jiru sanadha malee waa'ee guyyaa borii abdii miti jechuudha. Kana keessa hin darbu bakka kan kosumarratti dhumate waan jedhu waan yaaduuf namni suni du'a sanatti dabarsee of kennaa jechuudha. Kanaaf namni abdii yoo qabaachuu baate boriif jiraachuu hin danda'u jechuudha. Waan hundumaa namni kan inni obsuuf, kan inni keessa darbuu fi kan inni ciniinnatuu fi waan abdii qabuuf jechuudha. Kanaaf namni abdii hin qabne jiraachuu hin danda'u. Namni abdii hin qabne hojjechuu hin danda'u. Namni abdii hin qabne irra deddeebi'ee hin yaadu jechuudha. Namni abdii waan tokko fakkeenyaaf waan tokko yoo hojjenne abdii hin qabu yoo ta'e wanti suni hin dhiisna jechuudha. Maaliif wanti suni kan nuti waa hojjennu har'a duwwaaf miti boriif waan ta'eef jechuudha. Borummoo akka jiraannu abdiidhani malee jiraannee argine miti. Borii keenya jiraannee argine miti. Garuu abdii tokko qabna. Abdiin sun immoo boruu sana bakka uumaan koo na gargaara. Akka amantii keenyatti bakka waaqni nuti itti amannu sun nu gargaara jennee amannee abdannee bakka kana keessa nan darbaa jennee waan keessa jirru sana keessatti obsina jechuudha. Waan hojjennu sana immoo irra deddeebinee kan nuti yaalluu fi milkaa'uu yoo baannes dadhabbii duwwaa yoo ta'es gatii nu kaffalchiisu duwwaa yoo ta'es otoo obsa keenya hin fixatin kan irra deddeebinee kan nuti yaalluu fi sababbii abdiitiif jechuudha. Abdii hin qabnu yoo ta'e waan tokko irra deddeebinee yaaluu hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf rakkinni isaa jiraatu, dadhabbiin isaa jiraatu garuu hin darba. Hin darba waan ta'eef abdiidhaan boruu keenya ofitti himuun jiraata jechuudha. Yeroo hundumayyuu abdii kutannaa rakkina haala keenya sana ofitti himuu otoo hin ta'in namni nutti himu hin jiru baay'ee yeroo baay'ee namarraa eegnee dhabna. Bakka nuyi abdii kutannetti bakka nuyi nu gametti bakka nu ofirra gattaa'u kaanetti bakka namoota kaleessa dheengadda hiriyaa keenya turan, namoota kaleessa dheengadda fira dhiyoo keenya turan, namoota kaleessa deddeebi'anii nu dubbisan, deddeebi'anii nu iyyaafatan, deddeebi'anii nu jajjabeessan, deddeebi'anii nu gargaaran, deddeebi'anii nu wajjin hin jiraatanii of biraa dhabna jechuudha. Gaafa nu gamte, gaafa ofirra gattaa'uuf tuqaa lakkoofnu of biraa dhabna jechuudha. Hin argannu nama nu jabaadhu nama nu jedhu. In darbita keessa nama nu jedhu hin qabnu jechuudha gaafa akkasii. Kanaaf nun immoo nama of biraa dhabuun sun immoo caalattiyyuu kumaatama nu marsee jiru sana keessa nama tokko nama nu hubatu, nama tokko nama jabaadhu nu jedhu, nama tokko nama nu tumsu yoo dhabneyyuu ofii keenya abdii ofitti himuun nurra jiraata. Maaliif beektu obboloota koo waan hundumtuu yoo nuyi jiraannedha. Yoo nuyi jiraanne firri jira, yoo nuyi jiraanne qabeenya jira, yoo nuyi jiraanne nagaan jira, yoo nuyi jiraanne waan hundumtuu nufa jechuudha. Garuu nuyi abdii keenya kutannee obsa keenya fixannee har'a darbinee irra taananii wanti as dhufu hin jiru. Eenyumtiyyuu nuuf hin jiraatu, eenyumtiyyuu homaa nuuf hin godhu.
Kanaaf har'a jiraannee, har'a obsinee, har'a abdii ofitti himnee, har'a of gargaarree, har'a of lullee, har'a of obsisiisnee, har'a waan hundumaa ofitti himnee ofii keenyaati haala keenya mo'achuun nurra jiraata. Maaliifii bor guyyaa biraati. Kanaaf waan hundumaa keessattiyyuu obsa qabaachuun, boriif immoo abdii qabaachuun, waan keessa jiru sana immoo obsuun nurra jiraata jechuudha. Akkasidha jechamni tokko. Dur jedhanii akkuma nuyi jaartii jedhamtutu ilmoo gaangee fidaayii jetteen fakkaata. Gaangee morma lamaa kan gaangeen dhalte fidaayii jetteen fakkaata. Akkas jennaaniin jaarsa wayii immoo mala kan himuu dhoksaniiru. Otoo maanguddoo lafarraa ficcisiistee akka inni mala hin himneef, akka inni tooftaa ittiin isaan jalaa ba'an hin himneefi waan hundumaa gootee jaarsi sunii jalaa miliqsanii hambifatanii jaarsa hambifatan sana gaafa jaarsi suni isaaniif hafee isheen immoo maal goote gaangee morma lamaa fidaayii jetteen. Gaangittiin suniyyuu kan gaangeen dhalte malee kan fardi dhale ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf jaartiin sun gaafa akkas jetteen jaarsi sun immoo mala gaafa isaanii himuu dhokatee jira kaa jaarsichi. Galgala sana akkas jedheen yeroo isaan dhiphatan, yeroo isaan cannaqamanii yookaan gaangee teenyatu kan morma lamaa dhalaa yookiin immoo waatu galaa hin dhiphatinaayii bor abdiin jiraa jedheetu warra dhiphatan sana, warra ajajaman sanatti hima jechuudha. Gaafa sana isheen immoo halkan sana lafa dhoofteetu duutee jedhama. Maaliifii bakka waan tokko hin ta'a garuu waaqayyo waa tokko godheetu waa tokko godha. Waaqayyo waa tokko godhee waa tokko godha. Waan tokko si duraa kaasetu waan tokkotti si baasa jechuudha. Kanaaf jaartiin sun gaafa akkuma nooyyeen ishee mootittiin sun gaafa isheen duute ganama sana biyyi nagaa argate jechuudha. Gaangee fakkeenyaaf gaangee dhumti dhaltuyyuu hin jirtu. Isheen immoo gaangeen dhalte gaangee morma lamaa fidaayii jettee jara sana cannaqaa jirti. Otoo jaartiin sun hin duutu taate dubartittiin isheen haati aangoo sun hin duutu otoo taate biyyi sun makaraa ta'a jechuudha. Yookiin hin fitti yookiin immoo waa gooti jechuudha. Garuu immoo abdiidhanii boru waatu ta'a waan ta'eef obsaa'ee jedheen jechuudha jaartichi. Argitanii jaarsi suni obsaa boru waatu ta'a jedheen. Maaliif boru waan ta'u hin beeknu waan ta'eef boru immoo abdii jira waan ta'eef abdiidhaan immoo borii keenya ilaallee obsuun nurra jiraata jechuudha. Akkuma jaarsi kun jara kanatti himee amalee ta'eef jarri sun tasgabbaan jaarsi sun immoo irraa hiikamte rakkina keenya kana nurraa hiikee kan darbu humni tokko bor nuu dhufuu danda'a jechuudha. Kanaaf waan keessa jiru kam keessatti iyyuu abdii kutachuun nurra hin jiraatu. Lubbuu keenya balleessuun nurra hin jiraatu. Of miidhuun nurra hin jiraatu. Waan caalutti dabarsinee of kennuu nurra hin jiraatu. Obsinee tasgabboofnee borii keenya ilaalaa jabaachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaan isiniin jedha obboloota koo. Kanaafi waan hundumaa keessatti iyyuu obsa qabaadhaa. Biyya lafaa kana ammarra jiraannutti rakkinni isaa baay'eedha. Qorumsi isaa baay'eedha. Tokko yoo guunne tokkotu irrata. Tokko yoo sirreessine tokkotu bada. Tokko yoo hojjenne tokkotu nutti dabalama. Keessumaa immoo bara qorumsaa qorumsuma jechuudha. Barri qorumsaa qorumsuma adda hin citu. Barri eebbas akkasuma jechuudha. Kanaaf lola guddaa keessa jirra taananii eebbi guddaa nu fuuldura jira. Lola guddaa keessa jirra taanan, qorumsa guddaa keessa jirra taananii, rakkina guddaa keessa jirra taananii boriin keenya ifaadha. Boriin keenya abdiidha. Boriin keenya milkaa'ina. Kanaaf har'a keenya kana obsaan keessa darbinee ciniinnannee borii keenya ilaaluun nurra jiraata. Borii keenyatti bahuudhaaf immoo abdii qabaachuun nurra jiraata jechuudha. Kanaaf abdii keessan hin guutinaa isiniin jedha. Eenyutu jira miti numa warra bakkee kana warra gola ormaatti galaa ta'ee kaayyoo isaanii milkeessuuf jedhee harka namaa hin ilaallu jedhee gola ormaatti galaa ta'ee taa'u kana numatu jira waan ta'eef jabaadhaa abdii waliif ta'a. Wal gorsa, wal jajjabeessa, haamilee walii ta'aadha. Namni rakkina keessa gaafa jiru haamilee barbaada. Kanaaf wal biraa hin fagaatinaa isiniin jedhaa. Yaadni koo har'aa isuma kanarratti goolabaa. Viidiyoo biraatiin immoo walitti deebinutti nagaan naaf turaadha. Subscribe, like, comment gochuutiin immoo na jajjabeessadha. Yaada keessan naaf qoodaa. Dogoggorri yoo jiraate immoo na of galchaayii eebbifamaadha. Isinan jaalladha. Yeroo gaarii
naaf qabaadhaadha. Baay baay.